oduu teenya jalqabaatiin. Ministeerri muummee Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmad miidhamtoota goofaatti balaa sigigaatiin miidhaman deebisanii dhaabuuf waadaa galan. Ministeerri muummee Abiyyi goofaatti lammiilee balaa sigigaa lafaatiin miidhaman daawwataniiru. Ministeerri muummee Abiyyi yeroo goofaa daawwatanitti maal arganii gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin. Abbaan qabeenyaa guddichi Oromoo Dinquu Dayyaasaa turtii waggootaatiin booda gara biyyaatti deebi'uun isaa himame. Abbaan qabeenyaa kun dhiibbaa mootummaan irratti geessiseen biyyaa baqatanii waggootaaf biyya ambaa turaniiru. Amma akkamitti gara biyyaa deebi'anii gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin. Godina Shawaa Kaabaatti haleellaa humnoonni finxaaleeyyii faannoo raawwataniin namoonni 3 ajjeefaman. Sababa rakkoo nageenyaatiin barattoonni 400 ol yuunivarsiitii Salaaleettis ugguramaniiru. Gabaasa guutuu isin biraan geenya akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hagaa xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin. Godina Shawaa Kaabaatti haleellaa hidhattoonni garee finxaaleeyyii faannoo raawwataniin namoonni 3 ajjeefaman. Sababa rakkoo nageenyaatiin barattoonni 400 olis yuunivarsiitii Salaaleetti ugguramanii jiru jedhameera. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa dharraatti haleellaa haarawa hidhattoonni garee finxaaleeyyii faannoo raawwatanii lubbuun namoota 3 darbuu fi namni tokko madaa'uu jiraattota wabeeffachuun Addis Istaandaardi gabaaseera. Taateen kun adoolessa 24 akka raawwatame kan gabaafame yoo ta'u, kunis ammoo ganda naannoo Amaaraa walii waldaangeessitu Illuu Goda Caffeetti akka mudate ibsameeti jira. Jiraataan maqaan isaa akka eeramu hin barbaanne tokko Addis Istaandaardiitti akka himetti hidhattoonni garee finxaaleeyyii faannoo humnoota nageenyaa mootummaa walii walitti bu'uu hordofee namoota 3 Uwwee Girmaa, Abduu Ibraahim, Abdul Waahid Jamaal jedhaman kan ajjeesan yoo ta'u, nama Abduu Sa'id jedhamu irratti ammoo miidhaa geessisaniiru jedhan. Akkasumas immoo poolisii tokko irratti miidhaan akka qaqqabe ibsameeti jira. Aanaan dharraa sababa walitti bu'iinsa humnoonni mootummaa gareewwan hidhattoota faannootii fi waboo waliin gaggeessaa jiraniif nageenyi erga boora'ee bubbuleera. Walitti bu'iinsa tibbana mudatan hordofee barattoonni kutaa 12ffaa lakkoofsaan gara 400 ta'an torbaan 2 dura aanicha irraa gara magaalaa Fiichee yuunivarsiitii Salaalee deemanii qormaata biyyaalessaa fudhatan gara qe'ee isaaniitti deebi'uu akka hin dandeenye siman. Barattuu saayinsii hawaasaa kan taate Boontuu Girmaa qormaata ishee erga xumurtee torbaan 2 ta'us ammallee yuunivarsiiticha keessa akka jirtuu fi yoom gara maatii isheetti akka makamtu akka hin beekne miidiyaa kanatti himteetti. Barataa saayinsii uumamaa kan biraa ammoo Fissahaa Abbaatee akka jedhanitti inni fi hiriyoonni isaa qormaata isaanii torbaan darbe kan xumuran ta'us ammallee yuunivarsiitii Salaalee keessatti akka argaman hime. Itti dabaluudhaanis torbaan kana imalaaf akka qophaa'an kan himame yoo ta'u, aanga'oonni imala kana akka dhorkan himeeti jira. Abbaan barataa tokko sababa nageenyaatiif maqaa isaa dhokse akka jedhetti maatiin bulchaa aanaa dharraas ta'ee qindeessitoota imala waajjira barnoota aanichaa gaafatanis hanga ammaatti deebii akka hin arganne Addis Istaandaardiitti himaniiru. Itti dabaluudhaanis daandiin dharraa irraa gara Fiichee geessu sababa wal dhibdee faannoo waraana bilisummaa Oromootii fi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifamaa jiruutiin nageenyaaf sodaachisaa ta'uu ibsan. Haalli nageenyaa aanaa kana hammaataa dhufu namoota 1000 lakkaa'aman kan buqqa'an yoo ta'u, irra caalaan isaanii qonnaan bultootaa fi lafa qonnaa isaanii misoomsuu akka dadhabanis ibsameeti jira. Oduu biraatiin. Ministeerri muummee Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmad miidhamtoota goofaatti balaa sigigaatiin miidhaman deebisanii dhaabuuf waadaa galan. Bulchaan Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmad goofaatti lammiilee balaa sigiga lafaatiin miidhaman daawwataniiru.
Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad naannoo kibba Itoophiyaa godina Goofaa aanaa Gazzee Goofaa ganda Keencoo Saachaatti argamuun lammiilee sababa sigiga lafaatiif miidhaan irra qaqqabe jajjabeessuu isaanii miidiyaalee mootummaa gabaasan. Jilli kun giifti duree Itoophiyaa Zinaash Taayyachootii fi ministeera muummee duraanii Hayilamaariyaam Dassaalany dabalatee hooggantoota olaanoo mootummaa biroo hammateera. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad maatii miidhamtoota yeroo daawwatanitti mootummaan hawaasa kanneen deebisee dhaabuuf kan hojjetu ta'uu waadaa galan. Godina Goofaatti balaa sigiga lafaa uumameen haga yoonaatti lubbuun lammiilee 260 olii dhumaniiru. Kana hordofees manni maree bakka bu'oota uummataa guyyaa har'aa irraa jalqabee gadda biyyaalessaa guyyaa 3 turu labseetii jira. Oduu biraatiin abbaan qabeenyaa Oromoo guddichi Dinquu Dayyaasaa turtii waggootaatiin booda gara biyyaatti deebi'uun isaa himame. Obbo Dinquu Dayyaasaa dhiibbaa cimaa mootummaa Itoophiyaatiin irratti godhameen waggoota 4 dura biyya dhaloota isaa Oromiyaa dhiisee biyya ambaatti baqate. Dinquu Dayyaasaa abbaa qabeenyaatii fi tola oolaa Oromoo guddicha yoo ta'u, abbaa kolleejjii Rift Valleytii fi dhaabbata televezyiinii Oromiyaa Broadcasting Service yookaan ammoo OBS dha. Abbaan qabeenyaa kun qabeenya qabuun Oromoota miidhaman gargaaruun adda durummaan eeramu. Obbo Dinquu Dayyaasaa waggaa 4 dura olola hin jirre ta'e jedhanii qaamonni mootummaa gamaaf gamanaa itti bananii turan. Biyyaa bahuu isaa irratti ammayyuu wanti guddaan ifa ta'ee jiraachuu baatus Obbo Dinquu Dayyaasaa dhiibbaa mootummaatiin akka ari'atameetu amanama. Ta'us garuu Obbo Dinquu Dayyaasaa turtii waggootaatiin booda har'a gara biyyaatti akka deebi'e ibsameera. Kunis eebba barattootaa kan Yuunivarsiitii Rift Valley irratti argamuuf akka ta'e eerame. Yuunivarsiitiin Rift Valley guyyaa har'aa magaalaa Finfinneetti barattoota isaa gosa barnootaa garaagaraatiin barsiisaa ture eebbisiiseera. Eebba kanarratti argamuu ilaalchisuun ergaa gama miidiyaa hawaasaa isaatiin dabarseen Obbo Dinquu Dayyaasaa guyyaan har'aa guyyaa addaatii jechuun barreesseera. Guyyaa bu'aa dadhabbii barootaa itti argitan, guyyaa obsaa fi jabaatanii hojjechuun itti argameedhaas jedhan. Hedduun isiniin boone kan jedhan Obbo Dinquu Dayyaasaa sirna eebbaa irratti argamuun anis waggootaan booda eebba keessan irratti qaamaan argamuu danda'u kootiif gammachuu guddaatu natti dhagahame jedhe Obbo Dinquun. Waggootaan booda biyya kootti deebi'ee Oromiyaatti barattoota keenya eebbisuuttis gammadeeraa jedhan. Waggaa 24 dura sabni koo haa baratu mul'ata jedhuun mana barnoota oolmaa daa'immaniirraa eegalee dhalootaa ibsuuf bu'uura keenya kan jedhe Obbo Dinquun mul'anni keenya tumsa hawaasa keenyaatiin firii godhatee sadarkaa kana ga'utti gammachuu guddaatu natti dhagahamas jedhe. Barnoonni hidhannoo sammuuti kan jedhe Obbo Dinquu Dayyaasaa ergaa gabaabaa gama miidiyaa hawaasaa isaatiin dabarseen namni sammuutti hidhatee yeroo hunda injifataadhaas jedheera. Kana booda beekumsa keessanii maatii keecha wal waraansaa fi rakkoolee garaagaraa keessa taa'ee isin barsiise ifatti baasuuf jabaadhaa hojjedhaa jechaa irra deebi'ee baga gammaddan isiniin jechuun barbaadaa jechuun Obbo Dinquu Dayyaasaa ergaa baga gammaddanii barattootaaf dabarsan. Obbo Dinquu Dayyaasaa biyyatti deebi'uu isaa ilaalchisuun gammachuu guddaa akka qabu ergaa isaa keessatti kaaseera. Oduu teenya xumuraatiin jiraattonni magaalaa Gondar gumaacha ministeerri muummee Abiyyi Ahmad misooma Gondariif taasisaniif hiriira bahuun deeggarsa isaanii ibsaa jiru jedhame. Jiraattonni magaalaa Gondar gumaacha ministeerri muummee Abiyyi Ahmad misoomni Gondar akka si'atu xiyyeeffannoo addaa kennuun piroojektonni misoomaa harkifatan hatattamaan akka xumuramanii fi haaraan akka jalqabaman deeggarsa taasisaniif jiraattonni Gondar kun hiriira nagaa ba'uun deeggarsa qaban agarsiisaa jiru jedhu miidiyaalee mootummaa. Gaaffiilee Gondarii fi naannawa ishee yeroo dheeraaf deebii kennuuf kutannoo Abiyyi Ahmadii fi mootummaan isaanii agarsiisaniif beekamtii ni kenninaa jedhu hiriirtonni. Piroojektota misoomaa hatattamaan xumuramanii tajaajilaaf akka oolan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad dhiyeenya kana qajeelfama itti kennan keessaa daandiin konkiriitii asfaaltii Azazoo Gondar, piroojektiin jallisii fi bishaan dhugaatii Angaraab keessatti argamu jedhameera. Hiriira deeggarsaa magaalaa Gondar istaadiyeemii Faasiliidasitti gaggeeffamaa jiru kanarratti dargaggoonni, jiraattonni, hojjettoonni mootummaa, jaarsoliin biyyaa, abbootiin amantaatii fi hawaasni daldalaa hedduun hirmaachaa jiru jechuun miidiyaaleen mootummaa gabaasuu irratti argamu.